Akkam jirtu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun OBN International Studio keenya Minnesota argamurraati. Guyyaa har'aa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya dhimma hariiroo biyya alaa irratti kan mari'annu. Keessumatti hariiroo Itoophiyaan biyyoota wajjin qabdudha. Itoophiyaan hariiroo garaagaraa qabdi biyyoota Afrikaa kan baagi dugaleessaa fi kan Ameerikaa fi Awurooppaa kan jedhu gosa garaagaraatti qooddeetu hariiroo seenaa waliin qabaachaa turan irratti hundoofteeti kan isheen hariiroo qabdu. Dhimuma kana ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa Mahadi Mohammad waliin as istiidiyootti waliin mari'annaa hanga xumuraatiin waliin turan afeerraa keenya. Bagana kan ufte maati. Galatoomiyat illeen bagana gayan eeti. Guyyaa har'aa dhimma hariiroo biyyoota irratti haasofna. Keessumatti hariiroo Itoophiyaatti bal'inaan haasofna. Itoophiyaan hariiroo akkamii biyyoota wajjin qabdi? Seenaa darbe keessatti hariiroon Itoophiyaan biyyoota wajjin qabdu maal fakkaachaa ture? Amma maal fakkaata? Gara fuulduraattis maal ta'uu qaba kan jedhu irratti waliin mari'anna. Keessumatti iyyuu erga waggaa lama asiiti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufanii biyyoota garaagaraa deemuudhaan public diplomacy yookaan immoo diplomacy lammiilee biyya sana keessa jiranii wajjiniin haala kamiif biyyaaf biyya uummataaf uummata kan jedhu irratti hojiilee garaagaraa hojjetaniiru lammiilee biyya alaatti rakkachaa jiran karaa garaagaraatiin fuudhanii gara biyyaatti deebi'aniiru. Torbee kanas gara baagi dugaleessaa deemanii United Arab Emirateetti lammiilee rakkinarra jiran fuudhanii galaniiru guyyaa nama dhiyoo gidduu kana jechuudha. Hariiroon hawaasummaa yookaan immoo public diplomacy maal fakkaata kan jedhu irratti haasofna. Jalqaba irratti garuu hariiroon biyyoota maal irratti hundaa'a? Kanuma akka waliigalaatti yoo achirraa kaane. Yaa okay gaarii. Hariiroon biyyoota akkuma ilaalcha hawaasa isaanii irratti murtaa'a. Akkana jechuun maal jechuu? Saayikooloojiin biyyi takka qabdu hariiroo biyya alaa isiin qabaachuu deemtullee murteessa. Amma for example akka fakkeenyaatti jechuudha. Itoophiyaadhaaf kanaan dura hariiroon isii maali? Daangaa eegsisuu yookiis patriotism yookiis biyyoolessummaatti amanuu waan adda addaa gaafa dargiitiis achi duraas Haayila Sillaaseetu irra hedduu dippiloomaasii biyya alaatii hojii godhaa ture. Ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti hogguu garuu dippiloomaasiin keenya maal irratti murtaa'ee jennee hogguu of gaafannu irra hedduu eegaa EPRDF power yookiis aangoo argatee asii dinagdee irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture. Dinagdee kuni biyyoota adda addaatii wajjii akkamitti maallaqa yookiin sharafa biyya alaa biyya keenyatti galchinaa akkamitti hariiroo adda addaa uumuu dandeenya san irratti murtaa'e. Ammoo akka bu'uuraatti biyyooleen maal irratti hundaa'anii hariiroo biyya alaa eegalanii jennee hogguu gaafannu hariiroon biyya alaa waa sadi irratti murtaa'a. Tokkoffaan fedhii dinagdee, lammaffaan ijaarsa tikaa yookiis fedhii nageenya biyyaalessaa jechuudha. Sadeeffaan immoo yookiin sadeessaan biyyi tokko biyyoota adda addaatii wajjii aadaan hawaasummaadhaan waan adda addaatiin qunnamtii uumuu barbaaddi. Amma akka fakkeenyaatti yoo haafne Itoophiyaan akka biyyaatti jechuudha dinagdeen waggaa 27 kana yookiin 30 kana dinagdeen isii eenyuudhaa wajjii ture yoo jettee gaafatte biyyoota Arabaatii fi Chaayinaa fa'aa wajjii ture. Irra hedduu biyya jiddugala bahaatii fi biyya Far East yookiis biyya akka Chaayinaa, Thailand biyyoota adda addaa waan akkana kanaa wajjin biyyoota akkana kanaa wajjin hariiroo uumachuu turte jechuudha. Karaa dinagdeetiin. Karaa ammaasiis nageenya biyyaatiin hogguu fudhatte Ameerikaa waliin yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turan. Waggaa 27 Ameerikaatu isaan gargaare jechuu dandeessa biyyuma sanuu jechuudha. Maaliif haala Soomaaliyaa yoo fudhatte, haala Al-Shabaab yoo fudhatte, haala ammaasiis jeequmsi naannoo san keessa deemu hundinuu nageenya biyya saniitii wajjii wal qunnamtii qaba jechuudha. Kanaaf jecha Itoophiyaan humna addunyaa keessaa Ameerikaa filatteeti waliin hojjetti jechuudha. Chaayina irrallee jechuudha. Maaliif Ameerikaan yeroo ammaa kanatti akka humna impeeriyaalistiiti. Bikka hundaa hojitti fedhiinis yookiis dhimmisii qaama hunda keessa jira. Kanaaf jecha biyyi akka Ameerikaatuni Itoophiyaan yeroo tokko filattee jenna malee Ameerikaatu si filata. Namoota humna yookiis biyya humna qabuutu si filata. Kanaaf jecha hariiroon akka waliigalaatti irra hedduun kan biyya alaa kuni waan bal'aa keessaa qabaatus waan lamaan kana ka dinagdeetii fi ka nageenyaa irratti murtaa'u. Amma for example yoo ka aadaa kaafne mootummaan Itoophiyaa Iraanii wajji yeroo dheeraadhaaf
qunnamtii fuuldura yookiis qunnamtii ala bahee addunyaan agartu kanan qabu. Ammoo maqaa aadaa fi saayinsiidhaan qunnamtii akkasiisan godhan. Paakistaanii wajji akkasumatti jechuudha. So biyyoonni adda addaa kan addunyaarra jiran hundinuu fedhii qaban. Itoophiyaanis fedhii qabdi. Fedhii kana waa sodaattee hin dhiiftu akkuma namni abjuu sodaatii hirriiban dhiifne jechuudha. Ammoo malaan keessa seenanii maaltu bu'aa kiyyaa akkamiin bu'aa kiyya san eegsisuu dandayaa ammoo akka waliigalaatti hariiroo biyya alaa kana hogguu laaltu waan national interest jedhaniitu jira fedhii biyyoolessummaa jennee hiikuu dandeenya afaan oromootiin akkana jechuun maal jechuu biitii takka jiraachuudhaaf ollaa barbaaddi ollaan suni si wajji jiraachuudhaaf yookiis waliin jiraachuudhaaf nagaa barbaaddan nagaa waan hawwite qofaaf in argattu amma Soomaaliyaa wajji hariiroon keenya akkam ture jennee hogguu laalle Soomaaliyaan biyya mootummaa hin qabne yeroo dheeraadhaaf akkas ta'uun Itoophiyaa maal miidhee maal faayideessee hogguu jettee ilaaltu Soomaaliyaan kanaan dura biyyoota Arabaatii wajji waan qunnamtii qabaatteef jecha interestii Itoophiyaa kana ummanni Arabaa yookiis biyyooliin Arabaa Soomaaliyaa fayyadamaniiti rakkina Itoophiyaa keessa buusaa turan kanaaf jecha Itoophiyaan diigamiinsi Soomaaliyaadha akka mootummaa dargii gaafa san jirutti jechu yeroo san jirutti akka opportunity ilaalama maaliif diigamiinsi mootummaan cimaan tokko diigamuun isaa biitti sun akka of qabdee waliin kaatee waan tokko godhuu hin dandeenyeesii godhe jechuudha. Madda rakkotaa jechuudha. Madda rakkotaa. Gara biyyoota Arabaatiif gara Afrikaa gaanfa Afrikaa East Afrikaatti hin deebina. Keessumatti waa'ee Ameerikaa fi Chaayinaa kaastee turte. Itoophiyaan biyyoota lixaa warra jedhaman Ameerikaa fa'aa kana wajjiniin kan iseen geggeessitu dhimma nageenyaa irratti dhimma shororkeessummaa nageenya kan jiru irratti Chaayinaa wajjin immoo dhimma diinagdeetii wal qabata biyyoota Eeshiyaa mootummaa misoomaa kan jirutu ture yeroo sana biyyooti sun ilaallatanii guddachuu biyya Eeshiyaa san ilaalanii guddachuu wanti jiru sun akka moodeliitti fudhataniiti kan isaanii hojjechaa turanii. Ameerikaa yeroo baay'ee Afrikaa irratti gama diinagdeetii yeroo isin hojii garaagaraa hojjettu agartu gama nageenyaatiin malee Chaayinaan immoo karaa nagaatiin ani imaammata nama biyya sanarra imaammata yookaan immoo preconditioning qabdu jedhama biyya tokko gaafa gargaartuusi gaafa liqii kennituufis Afrikaa waliin geessee jirti gama diinagdeetiin jechuudha daandii ijaaruu ijaarsa garaagaraa irratti garaagarummaan sun maani yookaan immoo pooliin lama addunyaa irratti uumamuunsaa Chaayinaanis biyya guddattaa dhuftee ikoonomiidhaan biyya kana addunyaa irratti dhiibbaa uumtu ta'a dhufuun isaanii inni tokko karaa nageenyaatiif inni tokko immoo karaa diinagdeetiin dhaquunsaa maal agarsiisa? Amma maal seete hariiroo biyya alaa kan Ameerikaadhaa maal irratti hundaa'u jettee yoo ilaalte kan Ameerikaadhaa irra hedduu amma akka mana barnootaa isaaniitti nu barsiisaniitti sogguu foreign relationship isaanii ilaaltu yookiis international relationship isaanii ilaaltu Ameerikaan hariiroo biyya tokko wajji qabdu akka amantaatti fudhattu yookiis akka pirinsipiliitti fudhattu maaliif mootummaan Ameerikaa yeroodhaa yerootti ni jijjiirama maaliif sirna dimokiraasii qaban Alamaayyoon yookiis namni Alamaayyoo jedhamu yoo arra pirezidaantii Ameerikaa ture fedhii inni bikka bu'uu qaba. Amma riipablikaanota yoo ilaalte riipablikaanonni hedduu biyya yookiis gaanfa Afrikaa kanaa fi akkuma Afrikaa waliigalattu yoo ilaalte fedhiin isaanii hedduullee miti maaliif uummanni kun uummata yookiis namoota daldalaa waan ta'aniif jecha bikka bu'aan isaanii akka gaariitti irraa argamuu danda'u. Yookiis fedhiin isaanii ifaan ifatti bikka argamuu danda'u irratti ni bobbahan amma loluma Ameerikaan kaaste kana yoo ilaalte Iraaqii wajji yoo fudhatte rakkina Iraanii wajji deemu yoo fudhatte irra hedduu uummata yookiis paartii riipablikaanaatiitu waan akkanaa kana dalaga maaliif backgroundiin isaanii yookiis dudubbeen isaanii daldalaa fi ikoonomii irratti murtaa'a jechuudha. Amma dimokiraatota yoo fudhatte irra hedduu dimokiraatonni numaahu pirinsipilii qabaachuu baatanis piroogiraama qaban. Amma ni yaadadha gaafa Clinton Secretary of State turte 3D programs jedhanii gaanfa Afrikaatii fi Afrikaa waliigalatti hojjechaa turan. Maal jechuudha development defense fi tokkoniin irraanfadhe yeroo ammaa tana 3D jedhaniiti irratti hojjetan. Hogguu waan kana hojjetan maal jechuu isaaniiti amma warri dimokiraatotaa kana yeroo hundumaa nuti dinagdee yookiis bu'aa keenya irratti hundaa'u hariiroon biyya alaatti wajji qabnu hundaa'uu hin qabu. Asiinis gargaaraati bu'aa keenyallee eegsisuu qabnaa jaa warra dimokiraatota biyya sanas guddisaa. Amma kan Chaayinaa ammoo hogguu ilaaltu Chaayinaani is more of like a principled governance. Akkana jechuun maal jechuu Chaayinaan amantaa qabdi. Amantaa jechuun fedhiin isii
yeroodhaa yerootti kan jijjiiramu osoo hin ta'in yeroo dheeraadhaa fi fedhii sirriitti murtooytee hojjette. Akkana jechuun maal jechuu populationii isaan qaban laali yookiis heddumina namaa isaan qaban laali. Lamada deebi'iti isaanummaan kunuu dinagdee akka gaariitti yookiis sarara dinagdee kana uummachuudhaaf jaarrachuudhaaf biyyoota humni isaanii dadhabaa ta'e ammoo qabeenya qaban kana barbaadan. Kana chaanala keessatti sarara keessa galchuudhaaf hariiroo biyya alaa kan amantaa irratti hundaa'ee kan yeroo dheeraadhaaf tarkaanfachuu danda'u irratti xiyyeeffatan jechuu. Amma hariiroon Itoophiyaa waliin qaban hogguu laaltu Itoophiyaa ni beekan akka gaanfa Afrikaa irratti mootummaa shoora guddaa taphatu ta'uu isaa ni beekan. Itoophiyaan tun ammaasis deebitee seenaa Afrikaati. Chaayinaan intarastiin isii intarastii dheeraa waan ta'eef jecha mana barnootaa ijaaruu karaa namaa ijaaruu yookiis bu'uraalee misoomaa kana ijaaruu irratti xiyyeeffatti. Maaliif populationii guddaa qabdi akkaan siin jee uummata bal'aa qabdi. Uummanni bal'aa kun dalagaa argachuu qaba. Addunyaa irratti sossoohee dinagdeesaa haga danda'ametti hammaarrachuu danda'uu qaba. Kanaaf Chaayinaan waan akkanaa irratti murteeyti. Ammoo Ameerikaan deebinee hogguu laalle hanqinni Chaayinaadhaa hanqina Ameerikaatii miti. Ameerikaan waan feete yeroo gabaabaa keessatti godhachuu dandeessi. Maaliif seenaa olaantummaa dheeraa qabdi. Amma eegala olaa addunyaa boodaa kan lammaffaa kana yoo laalte achi jalqabeeti Ameerikaan addunyaa tana to'achuu jalqabdi. Kanaaf jecha eenyu maaltu maal godhaa kana cufa beeti. Osoo humni tokko mootummaarra hin gahin eenyutu ta'uu qaba akkamiin ta'a kana cufa murteessuu dandeessi akka Chaayinaatti miti. Chaayinaan immoo mootummaa takka hawwachuudhaaf kadhachaa suutatti itti siqaa kanaan hojjetti jechuudha. So humni isaan lamaan qabanuu hariiroo biyya alaa san irratti murteessaadha jechuudha. Chaayinaan gaafa kaatuyyuu peaceful rise of China kan jedhu Chaayinaan karaa nagaa guddatti biyya wajjin walitti bu'uun barbaaddu guddina ishee duwwaa hordofti wanti jedhu jira. Gama biraatiin hariiroon Itoophiyaan giddugala bahaa wajjin qabdu maal fakkaata? Keessumatti gaafa giddugala bahaa jennu kana biyyoota Arabaa wajjin wal qabata. Biyyoota Arabaa wajjin gaafa wal qabatu immoo amantiin Itoophiyaa keessa jiru lamaan amantiin gurguddaan Islaamaa fi Kiristaanummaan gara sanarraatti kan Itoophiyaatti dhufe. Sanaaf wal shakkiin waggoota baroota dheeraa dura tureera. Amma ergasiis mootonni Itoophiyaa yeroo isaan ija dhiibanii dhaqanii biyyoota Arabaa wajjiniin walitti dhufanii mari'atan hin agartu yeroo baay'ee. Wal sodaa wayii tokko jira wanti hin beekamu. Wal jibbiinsi yoo hin jiru ta'e illee wal sodaan tokko jira. Haala san amma Dr. Abiy geggeessaa jiraniin xiqqoosee waan hiikkachaa jiru fakkaata. Mootonni Itoophiyaa biyya Arabaa akkasitiin ofiishaalii dhaqanii yeroo isaan wayii hojjetan hin agartu. Ka'umsi hariiroo Itoophiyaa biyyoota Arabaa wajjin keessumatti warra bahaa giddu galeessaa wajjin maal fakkaata? Akkam seete hedduu gaafii murteessaa tokko gaafatti. Amma dippiloomaasiin tun wanni ajaa'ibaa addunyaa tanarratti wanni hawaasni keenyalleen mootummaan keenyalleen baruu qabu. Dippiloomaasiin tuni maqaan isii akka amantaati. Namoota amantaa san hoogganu immoo dippiloomaatisi jennaan. Amma biyyoota Arabaa kana yoo fudhatte osoo fedhiin isaanii amantaa tahe maaliif waliin hin taane? Maaliif tokko hin taane? Maaliif Iraan rukutanii Kuweetii waliin hojjetan? Maaliif biyya biraa adamsanii akka Liibiyaa kana barbadeessanii Saudi Arabiyaatii waliin hojjetan? Ammaasis deebii amma kan Arabaa kun gara amantii Islaamaatiin ilaalta. Gara amantaa Kiristaanaatiin fudhadhu. Mootummaan Faransaay seenaa kaatolikummaati qaba. Mootummaan Faransaay kaatolik waan ta'eef jecha Afrikaa keessatti ummata yookiis mootummaa kaatolisizimii hordofu niin deeggara jee amantaasaa hin babal'ifne. Wanni isaan godhan maali? Amantaa dura waan intarastii jaaniin yookiis fedhii yookiis bu'aa fedhiif faayidaa biyya isaanii irratti xiyyeeffatan. Kanaaf jecha namni biyya keenyaa keessaafuu Islaamaas haa ta'u Kiristaanaas haa ta'u amantaa biraatillee haa ta'u hogguu namni dippiloomatiin tokko waa dhibba haasawu akka nama amantaatti jechuudha. Jechuun maal siin jaa nuti obbolawwanii biitii teenya hariiroo qabaachuu qabdii fuuldura keenya kan waliigalaatii akkanaa jeeti akkuma nama amantaa kanatti si kana maal godha preach jechuun afaan Oromootiin maali? Labsuu tana taphata. Labsuu sagal eega haasawee booda takka kan isaa keessa buufata jechuu akkuma sheekiitti akkuma qeesitti jechuu.
So namni biyya keenyaa yookiis mootummaan biyya keenyaa wanni xiyyeeffannaa irra godhuu qabu kudhawwan gaarii dubbate takkittii kan isaa keessa buufate sun maalii jedhanii hedduu xiinxaluu qaban. Namni tokko Araba ta'eef Islaama deeggara jechuudha miti. Namni tokko Faranjii ta'eef Kiristaana deeggara jechuudha miti. Wannummaan addunyaan tun itti dhaabbatte bu'aa fi faayidaa irratti yookiis fedhii fi faayidaa irratti dhaabbatti. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa kanaan dura giddugala bahaa kanaa hojii itti rakkachaa ture maali? Mootummaan Itoophiyaa kiristaanummaa labsaa ture. Minilik irraa jalqabii Haayila Sillaaseedhaan itti fufe. Ammaasis darguma keessattuu warrummaan diploomaasii hojjechaa ture. Diploomaatota warra Haayila Sillaasee kan ture. So seenuma san itti fufsiisan. Eeguma mootummaan EPRDF dhufe booda mootummaan Mallas akka mootummoota birootii miti. Gaafa Haayila Sillaaseetis yoo fudhatte, gaafa Minilikis yoo fudhatte, gaafa Dargiitis yoo fudhatte, addunyaan akkanatti hin banamne. Amma addunyaan banamteeti konseptiin globalization jedhaniin kuni balbala kee dura dhufa. Hogguu balbala balachuutti kaatee biyyoota kan biraa. Akkasi biyyoonni biraatis balbala kee dhufan maaliif? Fedhiin duraanii sani koloniyaalizimiin yookiis abbaa irrummaanii biyya takka to'atanii waa buufachuu yookiis bu'aa buufachuu turan. Ammoo sadarkaa san keessa hin jiran. Kanaaf jecha maal godhan? Sistema globalization jedhan tokko uumaniiti gara biraatiin si dhihaachaa qabeenya keetis haga saamaa yoo si wajjinis dalaguu dandeen si wajji dalagaati hariiroo kana develop godhan jechuu. Kanaaf jecha mootummaan Mallasiis wanni godhe maali? Araboota kanarraa fagaatanii hin dandeen. Maaliif Araboonni petrooliyam yookiis benziila yookiis boba'aa qaba. Waan meeshaa yookiis strategic material qaban. Namoota yookiis biyyoota strategic material qaban kana kiristaanummaadhaan of fageessuu hin dandeessu. Lammata ammaasis ilaalchi EPRDF gara sooshaalizimitti siqa. Sooshaalizimii jechuun rabbii fi yookiis amantaa fi waan akkanaa kanarratti osoo hin ta'in kan xiyyeeffatu hawaasa kana akkamitti guddisnaa yookiis hawaasa amantiirraan walaba ta'e akkamitti guddisu yookiis haba qaaluu dandeenyaa jedhaniiti yaadan jechuu. Kanaaf jecha hariiroon biyyoota Arabaa waliin qabnu jijjiiramaa sadarkaa ammaa kanarra ganyee jirra. Dhihoo tana Prime Minister Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyoota Arabaatii wajji yookiis akka Dubaay, Qatar, Egypt illee dhaqee ture. Hojiin yookiis yaanni diploomaasii sanii maali? Irra hedduu dinagdee irratti rarra'a. Dinagdee irratti waan rarra'uuf jecha Itoophiyaan ummata yookiis warra maallaqa qabu kanarraa akkamitti faayidaa argatti? Faayidaa argachuudhaaf nuti human labor qabna. Isaan hojiidhaan opportunity yookiis carraa adda addaa nuu kennuu danda'an. Idda lammii biraa Eeshiyaarraa fiddan nutiitu aadaanis amantiinis walitti dhihaata. Yoo numa kana faayideessitan nutilleen bu'aa keessan eegsisuu dandeenyaadha keessoon isaa jechuudha. Lama dammoo deebii Arabni kuni amma eega ifiifuu bututaawe yookiis akka mootummattuu amma rakkina keessa jira. Siiriyaan mootummaa miti, Yemen mootummaa miti, Liibiyaan mootummaa miti, Iraaq yeroo ammaa tana mootummaa miti. So Araba haaraa tokkootu uumame. Arabni haaraan kuni maali? Maallaqaan qaba. Islaamaas ta'ii, Kiristaanaas ta'ii, jinnillee ta'ii si wajji dalagee bu'aa kiyya eegsisuun barbaadaa jira. Humni kun eenyuun hoogganama jettee hogguu laaltu? Abu Dhabii fi Katariin hoogganama. So akka mootummaa Itoophiyaatti yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa Dubaayiif yookiis Abu Dhabii fi Katarii wajji hojjechuun isaa strategic benefit qaba. Yeroo ammaa Araba fuuldura dhaabbatanii warri haasaa godhu ummata kana mootummaa lamaan kana. Mootummaa lamaan kana wajji hojjechuun hedduu strategic benefit qaba. Gara biraatiinis hogguu laaltu mootummaan Ijiptuu yeroo ammaa kana eenyuun sossoha jettee yoo gaafatte mootummaa Abu Dhabiitiin sossoha. Mootummaa Abu Dhabiitii wajji hariiroo cimsachuun kee dhibbatti bu'aa barbaaddu san fiduu baatullee haga tokko garaa laaffisa. Diploomaasiin haala akkanaa kana qaba. Diploomaasii keessatti maali? Namni tokko irra deddeebi'ee kabalaansi dha'oo fuula kee. Ati haga dandeessutti fuuluma jijjiirachaa isaa hojii deemuu qabda. Especially yoo namni suni yoo biiti suni diinagdee fi maallaqaan sirra humna qabaate jechuudha. Kanaaf jecha sochiin Itoophiyaa amma yeroo ammaa kana keessatti godhaa jirtu hedduu sochii barbaachisaadha. Ammoo wanni beekuu qabnu yeroo ammaa tana keessatti Prime Ministerri keenya Noobeelii kan nagaa kan addunyaa fudhatee jira. Akkas jechuun inni Araboota hundaafuu sheeka nagayaatiin tahaa jedhee yaaduu hin qabu. Maaliif
Araboonni kunu interestii adda addaa qaban. Biyya amma biyyuma Soomaaliyaa keessatti yoo ilaalte Somaalilaandii jira, Puuntlaandii jira, biyyoota xixiqqoo uumamaniitu jira. Addunyaan beekamtii hin kenniniif malee. Biyyoonni kuni humna isaanii qofaanii miti kan sosso'an. Ergama biyya biraatis fudhachuu malan. Humnoota biyya biraatiinis hoogganamuu malan. Mootummaan keenya gara kanaan tikasaa cimsee uummanni kun maal hojjetaa eenyu wajjin jiraa jedhee qoratee hariiroo isaanii wajji qabu sanis sanirratti murtaawee hojjechuu qaba. Waan namni tokko nagayaan beekameef addunyaadhaaf nagaya labsuu hin danda'u. Amma for example yoo fudhatte Hindii fi Paakistaan jidduu rakkinaa jira. Hindii fi Paakistaan jidduu nagaan buusa jettee Itoophiyaan sossoohuu hin qabdu. Maaliif? Lolli isaanii lola seenaati. Lolli isaanii lola istiraateejiiti. Itoophiyaan isaan jidduu seentee jijjiiramni isiin fidduu hin jiru. Kan Soomaalotaatis rakkina keessa bu'an kana ni beekan yeroo ammaa kana. Waggaa 30 ol rakkina keessa bu'an. Rakkinni kuni bu'aa nuu fide moo faayidaa nuu fide jedhanii isaan kun madaalanii walitti haa dhiyaatanii. Itoophiyaan wanni godhuu qabdu maali? Haala kana mijeessu. Maaliif? Itoophiyaan magaalaa isii bareeffachuu qabdi. Akka jarri kun hundinuu itti dhufaniif jechuu. Isaan kanaan araarsaa yookiin isaan kanaaniif tola oola jettee nagaa jiru kana haala booreessu keessa galchuun qabdu. Maaliif? Dippiloomaasii keessatti it is always better to have stability than unpredictable peace. Yaa dhimma kana laachisee keessumatti amma Sudaan keessatti rakkoota ministeerri muummee Itoophiyaa akkanumti gaafa Noobel nagaa badhaafaman illee achirratti kan ka'aa ture araaraa mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaaf garii lamaan irraa fudhatama argachuudhaaf hojii hojjetan inni Saawus Sudaanii yookaan immoo Sudaan kibbaa keessattis hojiileen hojjetan amma ammaatti gaariidha mootummoota duraanii irra jechuudha. Gama biraatiin waa'ee biyyoota Arabaa keessumatti baaba giddu galeessaa kaastee turte waliigaltee amma gaameen dargaggoonni Oromoo Itoophiyaa walumaa gala gara 10,000 ta'an akka ijaarsa ispoortii tokko irratti akka isaan hirmaataniif waliigalameera. Namooti 135 seera jechuun leegaalitii warri dhaban warri iyyama achi keessa jiraachuu hin dandeenye ministeera muummee wajjin deebi'anii galaniiru. Gama biraatiin immoo charchii achi keessatti akka ijaaramus yeroo dheeraadhaaf waggaa 20-30 kan gaafachaa ture. Sun dippiloomaasii amuma ijaa argamsiisa jechuu hin dandeessa. Maaliif dippiloomaasii gaafa jettu jalqabdee yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Kan ammaaf ammatti immoo fudhatamaa argatu ta'uu danda'a. Keessumatti immoo biyya Arabaa keessatti lammiileen Itoophiyaa hedduun hojii barbaachaaf gara sana deemaati jiru. Biyya sana wajjin dippiloomaasii yookaan immoo hariiroo gaarii qabaachuun lammiileen kee biyya sana keessa jiran nagaadhaan akka jiraatan kabajaadhaan akka jiraataniif kan bu'aa buusu. Eertiraa wajjiniin lola yeroo dheeraadhaaf waggaa 28 ol ture nagaa buusuun hanga ammaatti sila naannoon sun kana ol hamaa ta'uu dandeessi. Gama biraatiin immoo Yemen faan iddoo kan biraa rakkoo garaagaraatu jira. Sana hunduma isaa walitti qabdee gaafa ilaaltu hariiroo dippiloomaasii gama diinagdee wajjiniin akkamittiin ilaalta? Diinagdee wajjin kana wal qabatu yeroo baay'ee maaltu jedhama humna waraanaa yookaan immoo humna waraanaaf diinagdee qabaannaan dippiloomaasii isin barbaachisu addunyaa kana irratti dhiibbaa geessisuu dandeessa wanti jiru. Sun dhuguma ta'uu danda'a. Hamma nageenyi hin jiraannetti humnaaf diinagdeedhaan wanti naannoo yookaan immoo hariirooti biyyoota wajjin qabdu gaarii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Ameerikaa fudhachuu dandeenya. Ameerikaan baajetaa biiliyoona meeqa baagduu galeessaatti dhangalaastee jirti nagaan bu'uu hin dandeenye. Akkamitti ilaalamanni? Akkam seete dippiloomaasii keessatti waan bu'uuraalessa lamaan tokkotu jira. Bu'uuraalessi lamaan sun maalirratti hundaa'ama tokko soft power jedhaniin lama immoo hard power jedhaniin. Soft power jechuun akkam seete gama miidiyaadhaan shoorri ati taphattu. Amma for example Al Jazeera yoo fudhattee, CNN yoo fudhattee, BBC yoo fudhattee si kokkofalchiisaati maali neetii afaan Oromootiin maali shabaka jennaan shabaka kan qurxummiitti adamsitu adamsa isaanii jala si galchan. Haala gaarummaa isaanii sitti diinagdee akkasii qabna, humna akkasii qabna, aadaa akkasii qabna jedhanii aadaa sirriitti sammuu keessi hawwatu jechuu, saayikooloojii keessi hawwatu jechuu, soft power fayyadaman gara miidiyaatiin, gara aadaatiin, gara walleetiin amma hip hop, rap, Hollywood for example. Hollywood amma yoo fudhatte olaantummaa Ameerikaa yeroodhaa yerootti haga xiqqeenya irraa hanga guddina keenyaatti nuu himaa dabre. Garuu jiru biyya kana jiraanna jira wanti nuyi iddoo biraa teenye argaa turre jiraata. Maal seete biitii istiraatejii adda addaa qabaatti. Istiraatejii keessootii fi ka'alaati. Keessa kana keessatti irra hedduu waan
balaa kana waan addunyaadhaaf garsiisan kana hedduun garsiisan. Maaliif isteetonni adda addaa mirgaa fi humna adda addaa qaban. Ammoo akka waliigalaatti Hollywood yoo fudhatte Hollywood mootummaa Ameerikaatis gara itti to'atu qaba. Amma hogguu secret service wal qabatee hogguu muuvii hojjetanii information san FBI irraa argatan, CIA irraa argatan, waan adda addaati irraa argatan. So maali anyway taphni kun hundinuu olaantummaa biyya tokkoo sammuu namaa keessatti uumuudhaaf hojjetan. Hard power hogguu fudhattu amma Ameerikaan submarines yookiis humnoota bishaanirraa qabdi. Humnoota bishaanii kun addunyaa tana to'atanii jiran. Jaapaan jiran, Chaayinaa jiran, Eejiyaa jiran, Afrikaa keessa jiran, giddugala bahaa keessa cufattuu jiran. Kun jechuun maal jechuu ilma namaa kana fagoorraan to'achuudhaaf soft power fayyadamta. Haala qabatamaan immoo balbala isaa dura dhaabbattee isa kana amansiisuudhaaf humna militariitu si barbaachisa yookiis humna waraanaatiitu si barbaachisa. So lamaan kanaahu diplomaasiin of keessaa qabaachuu qaba. Anyway akka waliigalaatti kan biyyoota Arabaatiin wal qabatee wanni kaaste amma dargaggeessa keenyaaf hojiin waan adda addaa kuni hariiroon kuni guddachuun isaa jijjiiramuu isaa maal si garsiisete? Biyyoonni Arabaa kunis biyyoota adda addaatirraa confidence yeroo dhabaniitu jira amma yeroo ammaa kana keessatti. Amma for example duraan Saudi Arabiyaadhaa fi warri akka Bahrain, warri akka Emirates yookiis United Arab Emirates humna namaa Malaysia, humna namaa Indonesia irraa fi Philippines irraa argachuu turan. Amma mootummoonni Indonesiaatii fi mootummoonni Philippines irra caalaa lammiin keenya kun miidhamee jira biyya Arabaa kana keessatti. So policy human laborii kana gara adda addaatiin jijjiiruu qabna. Mootummoota Arabaati kana wajjin hoguu hariiroo umnu hariiroon keenya haga dandeemetti kabajaarratti murtaa'e yookiis bu'aa keenyallee eegsisu kabaja ilma namaatis waliin eegsisuu qabaa jedhaniiti yaada adda addaa kaasuu eegalanii jiran. Kanaaf jecha ummanni Arabaa maal godha yoo akkana tahe mootummaa biyya akka Itoophiyaa keessaafuu kan islaama bal'inaan qabdu ummanni siitis kan hojii barbaadu kan naamusa qabu je'eeti ummanni Arabaa kuni backgroundii biyya sanii qoratee of harkaa qaba. Kanaaf jecha carraa kana yoo Itoophiyaadhaaf kennan Itoophiyaadhaaf kennuu dhabuu malan, Ijiptiidhaaf kennuu malan yoo barbaadde, Yugaandaadhaaf kennuu malan yoo barbaadde, Keeniyaadhaaf kennuu malan. Ammoo haala qabatama jirurraan eenyuudhaaf yoo carraa kana kennine akkamiin bu'aa argachuu qabna, bu'aa bal'inaan eenyurraa argannaa jee hogguu isaan gara isaaniitiin madaalan Itoophiyaa filachuu malan. Akkasumatti illee Itoophiyaan rakkina amma biyya keessa jiru carraa hojii dhabinsaatu jira. Carraa kana mootummaan Itoophiyaa waggaa 10 keessattuu uumee yookiis jijjiirama barbaadu san fiduu hin danda'u. At least humni tokko biyyarraa bahee hojjetee biyya saniifillee sharafa biyya alaa galchuu danda'uu qaba. Itoophiyaanis strategically wanni isiin Arabaa wajji godhaa jirtu maal seete? Miila tokko mana isaanii keessa galchiteeti miila kaaniin immoo ala dhaabbachaa jirti. Diplomaasiin akkas ta'uu qaba. Akkasillee hojjetan je'eetiin yaada. Maaliif Araboonni kuni seenuma isaanii keessattuu istiraatiijiin isaanii yeroodhaa yerootti fedhii humnoota biyya alaa irratti rarra'a. Amma yoo lafaa kaatee Ameerikaan Itoophiyaa waliin mufannaa keessa galte ummanni Arabaa kun yookiis biyyoonni Arabaa kun sutuma suutaan harka isaanii Itoophiyaa jalaa deebifachuu malan. Kanaaf jecha diplomaasii keessatti maali of kana dhibbatti kannitee daansiin taphattu. Miila tokko ala kaawwatteeti miila tokko mana san keessatti seenteeti isaanii wajji daansii taphatta jechuudha. Kanaaf jecha diplomaasiin qaroomina irratti murtaawee hoggayyuu fala. Ummata keenya biyya sanitti erginee hojii argamsiifnuuf wanni beekamuu qabu. Biitti Arabaa sun namoota keenya san akkuma namoota isaanii akkuma lammii isaaniitti kabaja ilma namaatiif kennuu isaanii akka gaariitti jala sararree isaanii beeksisuu danda'uu qabna. Amma istiraatiijiin Dr. Abiy yookiis mootummaan isaanii kan badhaadhinaan hoogganamu kuni istiraatiijii biyya alaa qaba. Biyya alaa san keessa istiraatiijii biyya alaa san hogguu ibsan maal jaan? Traditionally politiksiin maal jaa? No eternal friend and no eternal enemy.
Firii dhaabbatanii fi diinii dhaabbatanii jiru. Siyaasa keessatti. Hin jiru jaa political science traditionally jechuudha. Mootummaan amma jiru kanaa biyyi kun immoo maal jaa? Nuti diploomaasii keessatti firaas diinaas hin qabnu jaa. Kuni is a paradigm shift. A paradigm shift jechuun maal jechuudha? Ilaalcha kanaan dura jiru kana haga tokko gama tokkoon fonqolchee jira jechuudha. Akkana jechuun maal jechuu? Ani diinaas hin qabu, firaas hin qabu diploomaasii keessatti jechuun maal jechuu? Ifaan ifatti hogguuniin si himu akka gaazexeessaatti ani ofiin fedhii kiyyaafiin dhaabbadha. Fedhii kiyyaan yoo mormite diina kiyya ta'uun kee hin oolu. Yoo fedhii kiyyaafis fedhii keetiifis waliin hojjenne fira ta'uu hin oolu. So carraa lamaanuu of keessaa hin qabaa. Ammoo diina jedhee sitti himu, fira jedhee sitti himu jechuudha. Istiraatiijii kanaan dura biyya Tarkii yookiis mootummaa Ordogaaniitu fayyadame. Gaafa Ordogaan paawara biyya sanii qabachuu jalqabe, dhiibbaan Ameerikaatis ni jira, dhiibbaan Arabootaatis ni jira. So isaan wanni murteeffatan maali? Eekii paartii jaaniin, AK paartii jaaniin, Hizbul Adaalati wa Tanmiya jaaniin afaan Arabaatiin, Justice and Development Party jechuudha. Isaan kuni wanni murteessan maali? Arabni fi Ameerikaan fedhan haa wal dhawan. Fedhan akka fedhan haa ta'an. Hanga nuti hidda jabeeffannee biyya teenya guutumaa guututti hoggannu jechuudha. Waggaa 10 dura. Guddisuu dandeenyutti fi addunyaa tana baanee humna keenya agarsiisachuu dandeenyutti nuti yeroo hundumaa fedhii keenyaa waliin dhaabbannaa. Haajaa Arabaa keessaa seennee hin laayinu. Haajaa Ameerikaa keessaa seennee hin laayinu. Ammoo isaan lamaanuu yoo bu'aa nuti barbaannuun dhufan isaan lamaanuu malaan itti faayidaa'unaa yaada jirraa eegaa. So istiraatiijiin madda mariis kanarratti murtaawa. Ammoo achiin cinaa maal qaba madda mar kun si ajaa'ibsiisu. Ciminni diploomaasii keenyaa kabaja lammii keenyaa irratti murtaa'aa siin jedha. Dhimmi sun waan irraa natti fakkaata. Dhimmi lammii waanti jedhu sanammoo waggoota 2 darban keessatti gaafa ilaaltu Ijiptiin dhaqanii lammiilee fuudhanii galuu, Sudaaniin dhaqanii lammiilee rakkina keessa jiran fuudhanii galuu, biyyoota adda addaa South Africa, Awurooppaa, Ameerikaa kanas biyyoota garaagaraa deemanii lammiileedhaan wal qunnamu mootota biyya sanaatu hin ta'in wal qunnamuun sanaa wajjin wal qabate. Akkam seete laal biyyi akka Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa especially Egypt biyyoota Afrikaa biraatirraa adda lammiin isaanii addunyaa tanarratti faca'anii jiran. Akkuma Itoophiyaatti Naayijeeriyaanis Ijiptiinis. Amma Ijiptiin amma waan marii hidha Abbaay kanarratti hogguu laaltu warri Ijiptii bikka bu'ee irra hedduun isaanii marii kanarratti hirmaatu warra World Bank fi IMF keessa hojjetu lammii Ijiptii ta'anii jechuudha. Kuni maali strategic advantage qaba diploomaasii irratti. Itoophiyaanis amma wanni godhaa jirtu namoota akkasitti akka uummata Ijiptootaatti illee babbeekamoo kan addunyaa kana keessa heddumminaan qabaachuullee baattu humnammoo dalagatee of jijjiiraa jiru qabdi. South Africa keessaa qabdi. Araba keessaa biyyoota Arabaa keessaa qabdi. Ameerikaa kana keessaa qabdi. Addunyaa hundarraa qabdi. So humni kun yoo haga tokko mootummaan fuula gaarii garsiise humni kun jaalatees jibbeessi biyya saasan gara adda addaatiin gargaaruu danda'a. Namni biyya kanaa mana yoo maali jaanitara yookiis lafa qulqulleessuu fi hojii xiqqaallee salphaa ta'ullee hojjetu maali? At least biyya irraa fira qaba. Fira saasan gargaaruudhaaf maallaqa kana biyyatti erga. Yoo lammii kana mufachiifte immoo karaa kan fayyadama jechuun karaa kontiroobaandii fayyadama. Karaa seeraan alaa fayyadama. Kanaaf jecha Itoophiyaan istiraatiijiin isii gama kanaan waan guddaadhaatu hojjetamaa jira. Maaliif amma addunyaa tana yoo laalte kanaan dura biyyi takka beekumsisi yookiis humnisi humna waraanaatii fi maallaqa qofaan murtaawe. Yaadama akkasitti yaadamaa ture. Amma immoo yeroo ammaa tana nama humna jechuun amma mootummaan Chaayinaa Afrikaa keessatti humna meeqa qaba? Humna namaa jechuun baay'inaan qaba. Maaliif ummanni Afrikaa namoonni Afrikaa technical skillii waan hin qabneef jecha haramarsaadhaan biyyoonni namoonni Chaayinaa biyya galan hunda keessattuu biyya san to'achaa jiran jechuudha. Maaliif
humna biyya sanii san bikka bu'aniiti hojjechaa jiran. Akkana jechuun maal jechuu mootummaa fagoorraa beekanii keessa saalixaniiti waliin hojjechaa lammii biyya sanirraa olirratti illee odeeffannoo mootummaa isaaniitiif dabarsan jechuudha. Hojii isaan hojjechaa jiran ammayyuu mootummaa Ameerikaa irrattis dhiibbaa uumeera. Maayik Paampiyoo amma Afrikaa daawwachaa jira. Guyyaa 9 Afrikaa daawwata. Har'a Senegaaliin jira. Hojii inni hojjetu inni guddaan Amerikaan bakka durirraa gara Afrikaatti gadi bu'uudhaaf riisarchiin tokko waggaa 2 dura bahee ture. Imaammanni Ameerikaan hordoftu Chaayinaan akka Afrikaa dhaaltuuf karaa baneera kan jedhutu mootummaa Ameerikaa irratti qeeqi dhiyaata. Sanaaf waggoota 2 darban kana Obaamaa irraa ka'ee gara Afrikaatti deemuun kun biyyoota Afrikaa wajjiniin hariiroo uumuun sun itti deemaa jira. Sodaa Chaayinaa irraati. Kanaaf Afrikaadhaaf carraa gaariidha. Yeroo ammaa yeroo itti lafitti investii godhan bakki wanti gaariin jiru Afrikaadha waan jedhamuuf. Gama biraatiin hariiroon biyya tokko yeroo dheeraaf yeroo gabaabaa jedhamee kaa'amuu danda'amoo haala jiru irratti hundaa'uu danda'a. Marii keenyas gara xumuraatti gaggeessaa irra waan ta'eef. Yaada hedduu barbaachisaa keessaafuu yoo carraa kana itti fayyadamnee wanni godhaa jiru maali hawaasa keenya barsiisuu fi mootummaa keenyaaf illee odeeffannoo adda addaa kennuudha. Amma diplomaasii kana keessatti there is like a traditional diplomacy. Traditional diplomacy jechuun akkam seete yeroo tokko Mallas Zeenaawis kitaaba barreessee ture kitaaba የውጭና የደህንነት ፖሊሲ jaanii jechuudha kitaaba hariiroo alaatii fi nageenyaa jaanii kitaaba akkas akkasiisan barreessu kitaabonni akkas akkasii suni eegalliidhaaf gaarii ammoo mootummaan tokko especially yeroo ammaa tana keessatti yeroo ammaa itti jiru tana keessatti wanni mootummaan tokko yaaduu qabu diplomaasiin kee guyyaa irratti murtaa'a malee waggaa irratti murtaa'u. Ki gaariin siif kenna. Mootummaan Tarkiitii fi mootummaan Rashaa yeroo ammaa tana keessatti Itoophiyaa waliin hariiroo cimaa hariiroo gaarii qaban. Ministeerri ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaatis Rashaa dhaqee daawwatee ture. Daldaltoonni Tarkiidhaa Afrikaa biyya biraa Naayijeeriyaa yoo fudhatte yookiis Ijiptii yoo fudhatte biyya san cufa dhiisaniiti Itoophiyaa irratti invest godhaa jiran. Amma Tarkii fi Rashaan dubbii yookiis rakkina Siiriyaa irratti waltahinsa dhabaa jiran. Okay? Waliigalteen isaanii diigan. Waliigalteen isaanii rakkina keessa bu'aa jira. Amma Itoophiyaan akka biyyaatti biyya lamaan kanaa waliinuu hariiroo qabdi. Biyyi lamaan kunuu Itoophiyaa akka gaariitti barbaadan. Tarkiin for example yoo fudhatte Somaaliyaa keessaa beezii qabdi. Rashaan Afrikaa laga Indiyaanaa kana karaa adda addaatiin to'achuu barbaaddi. Eertiraa wajji haasaa jalqabanii jiran. Jibuutii wajji haasaa jalqabanii jiran. Amma hogguu diplomaasii kee kitaaba irratti murteessituu fi haala qabatamaan murteessitu gaafii akkanaatiitu sii dhufa jechuu. Yoo amma Rashaa fi Tarkiin wal lolan Itoophiyaan eenyu wajji dhaabbatti. Biyya lamaan kanarraahuu fedhii qabdi. Yookiis faayidaa qabdi. Kanaaf jecha diplomaasiin isii akka pirinsipilaatii waan buuka irratti yookiis kitaaba irratti barreeffamee taa'u osoo hin ta'in guyyaarraa guyyatti xiinxalaa maaliin kasaaraa maaliin argadhaa jetteeti yeroo ammaa kana diplomaasii kee murteessita. Irra deebinee wanni ilaaluu qabnu ammaasiisi addunyaan kaleessaatii fi ka'arraa kun tokkoo miti. Addunyaan kaleessaa Ameerikaa fi Rashaa qabdi. Addunyaan arraa immoo humnoota adda addaa qabdi. Shoror keessaan biyya Afgaanistaan yookiis biyya biraa jiru humna tokko. Ameerikaan humna takka. Indiyaan humna takka. Biraziil humna takka. Saawuz Afrikaan humna takka. Humnoonni kuni humna kana yerootti jijjiirama dhufuuni humna horachaa dhufan. Amma Tarkiin Meeditiraaniyaan keessatti humna cimtuudha. Giriikiin caaltee jirti. Dadhabinni dinagdeedhaa waan adda addaa Giriik dadhabsee jira. Kanaaf jecha humnoonni addunyaa kuni fedhii adda addaa qaban. Diplomaatonni Itoophiyaa yookiis mootummaan Itoophiyaa akka istiraatiijii biyya alaatti yookiis hariiroo biyya alaasaa hogguu hundeessu yerootti riiviiwii hojjechuu qaba. Akka mootummaa Ameerikaatti jechuudha. Mootummaan Ameerikaa arra Eertiraa wajji daansii taphateeti boru ganama dhufee Itoophiyaa wajji taphata. Maaliif? Halkan san waan Eertirarraa dhabeetu jira jechuudha. Waan Eertirarraa dhabe san Itoophiyaarraa argachuu barbaada. Kanaaf jecha maal gootaati? Haala Ameerikaa kana yoo barte, haala Chaayinaa kana yoo barte, haala Biraaziil kana yoo barte, yerootti haala qabatamaan jijjiirama fuulli isaan jijjiiran kana laalteeti istiraatiijii keetillee wayyeeffattee isaanii wajji diil godhuu dandeessa, haasawuu godhuu dandeessa. Yoo akkas hin taane gaarii taateef, humna qabaatteef, waan akkas akkasiitiif yookiis gaanfa Afrikaa jiraatteef isaan kun sin filatan.
isaan kun wanni si filatan yeroodhaa yerootti humna ati garsiistuun yeroodhaa yerootti jijjiirama ati garsiistuun yeroodhaa yerootti fedhii ati garsiistuun murtaawa. Amma fedhiin keenya kanaan dura humna lafaati qofarratti yookiis humna xiyyaaraa qofarratti humna qilleensaa qofarratti kan murtaa'e ture. Amma humna baharaatiis jaarrachaa jirra. Kuni maali? Lakkuma fedhiin keenya jijjiiramuuni biyyoonni biraatis nu laalaa jarri kuni ambiishina qabaa. Yoo isaan kanaa wajjin hojjanne malee galman geenyuu ja'aniiti si bira dhufan jechuu. Akkuma mootummaan Iraan yeroodhaa yerootti misaayilii dhukaaseeti humna isaa agarsiisa. Humni addunyaa tanarratti tuffattu hin jiru. Ati biyya hiyyeeyyii taateef humni kiyya haganumaa jettee of kana gaqqabuu yookiin of daangeessuu hin qabdu. Maaliifi wanni hirra hedduu beeruu qabnu dhaloota biyya saniitiitu humnaa fi taayitaa biyya sanii jijjiira. Dhaloonni biyya sanii yeroo ammaa tana kan mootummaa jijjiire ambiishina qaba jechuu. Qeerroon hogguu mootummaa jijjiire yookiis fincilaan mootummaa jijjiiruun ambiishina yookiis fedhii qaba jechuu. Humni kuni biyyuma san qofa keessatti hin daangamu yoo humni isaa ijaarame. Biyya biraatillee dhaqee waan adda addaa godhuu danda'a. Ammoo gaafii humna galaanaa kanatti yogguu dhuftu laal addunyaan tuni sukkaruma irratti yookiis daabbuma qofa irratti hin murtooytu. Biyyi takka daabboo qabaatti kaan immoo shaayii qaba. Lamaanuu waliin jiraachuudhaaf wal jijjiiruu qabamu akkam. Intarastiin biyyoota kanarratti murtaa'a. Itoophiyaan waan laga yookiis galaana balbala galaanaa waan hin qabneef jecha of daangeessitee hin teessu. Amma Jibuutiin yeroo ammaa tana keessatti sharafa biyya alaa humnoota adda addaatiif galaana sii kireessaati argachaa jirti. Itoophiyaan yoo dinagdee isii guddate sadarkaa san gayuu ni dandeessi. Jibuutiif illee wabii taata jechuu. Obboleessa kee kan ollaa jiru kan humna qabu irra amanta malee nama fagoorraa dhufee humneeffatee miti kan amantu diploomaasii keessatti. Kanaaf jecha fedhiin Itoophiyaadhaa yeroo ammaa tana bikka takkatti dhaabbachuun qabu. Mootummaan kun jiraatees, mootummaan haaraa biraa dhufees, mormituunis mootummaa qabattees wanni fedhe haa jijjiiramu. Itoophiyaan fedhiisii daangeessuu hin qabdu. Hawwiin kee lakkuma daangeeffamuuni hegereen keetilleen daangeeffama. Mahadi Mohammad istiidiyoo keenyatti argamtee marii bal'aan waliin gooteef hedduu galatoomi. Hedduu galatoomii atilleen Alamaayyoo. Egaa daawwattoota keenya mariin dhimma hariiroo biyya alaa irratti Mahadi wajjin gaggeessaa turre xumurree jirra. Qophii OBN International kabraa waliin hanga wal agarruutti nagaatti.